Sitti gammada kan keetu kan namarraa adda. Shamaa harka fuunee nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota obseetuubii akkam jirtu nagaa keessanii? Anillee nagaa kooti, waaqayyo gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Har'a immoo maalan isiniif qabadhee dhiyaadhe shaampoo rifeensa keenyaaf bareedaa ta'e tokko isiniif qabadhee dhufe. Hanga shaampoo torbaatti isiniif qabadhee dhufe. Tokkoffaa irratti kan argitanii shaampoo zayit zayituunaa. Zayit zayituunni rifeensa keenyaaf maaliif gargaara? Zayit zayituunni rifeensa keenya baay'isuuf nu gargaara. Rifeensa keenya nuuf guddisuuf nu gargaara. Qabxii lammaffaa irratti shaampoon lammaffaa irratti argitanii shaampoo zayit qobboodha. Zayit qobboon rifeensa keenya akka sirriitti nuuf dheeratu nu gargaara. Sadaffaa irratti kan argitanii aappiliidha. Aappiliin rifeensa keenya kan fuula duraan nu jalaa dhumatu yookiin fuula duraan nu jalaa dhumaa deemu sana akka nu jalaa hin dhumneef nu gargaara. Arfaffaa irratti kan argitanii shaampoo naanadha. Naananii maaliif nu gargaara yoo jennee fudhanne yeroo garii baay'ee rifeensa keenya akkanumaan toodhum qulqulleessinuu toodhum miiccannu forforee nu jalaa godhachuu danda'a. Kanaaf naanan kun akka rifeensi keenya forforee nu jalaa hin godhanneef nu gargaara. Hordoftoota koo shanaffaa irratti kan argitanii rifeensa keenya akka hin caccabneef nu gargaara. Ja'affaa irratti kan argitanii rifeensa keenya kan filamuu nu rakkisoo hin gobbuu ta'ee sababa garaagaraatiin yookiin dibata dhabee sababa garaagaraatiin nuuf filamuu dida. Kanaafuu akka nuuf filamu nu gargaara. Torbaffaa isa dhumaa irratti kan argitanii rifeensa keenya yeroo tokko tokko namoonni tokko tokko rifeensa isaa firiizii godhachuu ni barbaadu, hin jaalatus jechuudha. Kaan immoo istireetii jaalatu, kaan firiizii jaalatu. Haa ta'u malee qabxii torbaffaa irratti shaampoon kun rifeensa keenya yeroo barbaannetti firiizii nu gochuuf nu gargaara. Hordoftoota koo kanaadha viidiyoon kiyyaa. Yoo isinitti tole laayik sabiskiraayib naa godhaa, na jajjabeessaa. Hordoftoota koo nagaan waaqayyoo isin waliin haa ta'u. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Baay baay. Sitti gammada kan keetu